lagaa yaadufee wallakka takkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Askumni lagaa yaadufee wallakka takkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Ashamarka fuunee nageenyi kan koo kan jaalaa kan kabajaa isin hunda keessaniif haa baay'atu. Obboleeyyiin kiyya jaalatamuu fi kabajamu hordoftoota Boonee Intartimentii warri keessaa warri alaa warri bahaa warri dhihaa warri kaabaa warri kibbaa warreen afaan koo dhageessan cufti keessanuu akkam jirtu nagaa keessan aan obboleettiin keessan Boonee Intartimentii nagaa kooti. Galanni rabbiif haa ta'u isinillee baga nagaa taatanii yeroo fi sa'aatii kana geessan isin hundi keessan aafiyaan keessan alaa manni sa'aanan hunduu nagayaamee ana birawa hundu nagaa galata rabbi yoo yaasniin jeeran malee irra deebitiin warri dhuftan warri maatiin taanii maatii ta'a warri maatii taatan ammoo like share comment gochuun nu jajjabeessaa jechuun yeroo hundaa dhaamsa keenya ana qofaa miti isin hundi keessanuu wal jabeessaa ammallee like gochuu isa kana osoo hin taane isa kana dhageessanii jirtaniimi kanaaf like gochuu comment gochuu share gochuu hin dagatiinaa bakki dogoggoraa yoo jiraate bakki wal mufachiisu wal gaddisiisu yoo jiraate wanti nuti waliin sirreessinee fi wanti nuti waliin hin goone wanti mariitiin hin taane waan hin jirreef inbox commentiin yeroo kamuu banaadha. Achirraa yaada keessan nuuf kaa'uu dandeessu isiniin jedha obboleeyyiin kiyya. Har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo nuti har'a irraa yaada wal jijjiirru yookaan waliin haasofnu wantoota nuti jireenya keenya keessatti nu miidhu jennee wanta nuti jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee bakka hin laannee fi wanta nuti yeroo kamuu kun jireenya keenya keessatti dhiibbaa nurraan ga'a jennee hin yaadne yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti dhiibbaa uumee argamaa jechuudha. Fakkeenyaaf gama qoosaatiin haalli adeemsa keenyaan hiriyyaan taanee wajjin deemuudhaan akkaataa sooshaal miidiyaa fayyadamuudhaan wantoota nuti jireenya keenya keessatti inni miidha jennee yeroo baay'ee itti hin yaadne jireenya keenya keessatti dhiibbaa geessanii argamu jechuudha. Gama jireenyaatiin gama gaa'elaatiin illee isinii galee utoo yaada kiyyatti hin seeniin dura barruu xiqqoo tokko isiniif hin dubbisa. Barruun sunis akkas jetti bultiin akka qabaa jedha. Cimaadha seerrisaa osoo itti yaadiin hin godhiin ergisa. Tariin fakkaataa nutti waan ergisaa garuu akkasumatti cimaadha seerrisaa. Bultiin icciitiidha icciitii jireenyaa kanaaf itti yaadii bultiin kee qabeenyaa jedha. Dhageessaniimi fakkeenyaa fi gama miidiyaatiin gaafa dhufnee wanti nuti poostii goonu nutti qoosaa fakkaachuu danda'a. Nutti haasawii fakkaachuu danda'a. Garuu wanti nuti qoosnu sana keessa wantoota meeqatu jira wantoota meeqa ilaallachuu qabna nuti. Fakkeenyaa fi qoosuun nu barbaachisaa yoo jenne qoosuun nu barbaachisa. Haasawuun nu barbaachisaa haasawuun nu barbaachisa. Maaliif wanti hundumtuu yeroo qaba. Haasawuunis qoosuunis uffachuunis dubbachuunis kanaaf qoosuun nu barbaachisa. Garuu qoosaa nuti qoosnu sun qoosaa akkamiiti? Qoosaa jireenya keenya keessatti dhiibbaa qabu. Qoosaa nama nuti hin jaallanna jennee jireenya keenyaaf adda baafannee yookaan immoo namni kun jireenya koof bultii koof naa taate yookaan naa ta'a jennee nama nuti filannee duukaa qoosaa walitti nu buusu. Maaliif namni tokko gaafa sin jaallate yookaan gaafa sin jaallatte wantoota isinirraa jibbituu fi wantoota sirraa jaallattu qabdi. Innis akkuma kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf qoosaa nuti qoosnu kuni gama miidiyaatiin gaafa laallee achi jalatti koomentiin kennamu koomentii hedduudha. Isaan kana keessatti namni si jaallatu kun maal ilaala? Maal xiinxala? Kanaaf nuti garuu yeroo baay'ee wantoota akkasii hin ilaallannu. Qoosuun nu barbaachisa akkuma nama jedhe. Qoosuun nu barbaachisa garuu qoosaan akka qabaa seera qabaa heera qabaa jechuudha. Akkitti qoosnu akka qaba. Isinii galee uffannaan keenyallee fakkeenyaaf yeroo baay'ee nuti aadaa keenya dhiisnee aadaa ergisaa fayyadamna. Aadaa ergisaa gaafa hin jedhu fakkeenyaaf nuti dhaloota guddate jennee yookaan immoo teekinooloojii isa jedhan sana isa qabannee aadaa keenya safuu warra keenyaa fi duudhaa warra keenyaa duudhaa saba guddaa sana dagachaa dhufne irra kana kan beeknu jechuudha. Fakkeenyaaf normaal katee uffadhaa isiniin jechaa jiru. Katee uffadhaa isiniin jechaa jiru yoo uffattanis hin bareeda yoo uffanni nurraa bareeda nurraan fokkisu.
garuu an kan jechuu jiru fakkeenyaaf uffannaa nuti uffannu akka ammayyaatti gaafa laallee uffata faranjoonni uffatan nuti faranjootarra waan halluu baay'eetu jira garuu nuti aadaa faranjootarraa dhaalamu sana aadaa beekumsaa sana dhiisnee aadaa muuxannoo gurguddaa sana dhiisneeti aadaa likiskisii aadaa badaa kan nuti isaarraa dhaalle jechuudha fakkeenyaaf kan akka uffata handhuraa gadi uffatanii handhuraa ol uffatanii garaan kun qullaa gidduu deemuu yaani qaamni ofii guutuu bakkee jira jechuuf hin danda'ama akkuma kanallee wantoota baay'eetu jira gama uffannaatiin gaafa laalle jechuudha kana jechuuni aadaa ormaatii malee aadaa keenya miti uffatinaa jechuu kiyyaa miti akka qabannillee uffanni sunillee akka qaba qaamni keenya namoota biraatti yaani isin gaafa laaltan namoota biraara gaafa laaltan namni isinirraa jaalachuu danda'a garuu namni isin jireenyaaf isin filate kuni yookaan isin filatte kuni wantoota akkasii yeroo baay'ee dhiirri waan uffatu waan akkasii irra dantaan qabanii seera isaanis miti amma ta'e isaan yoo ta'e kan isaanii faashiniin jiru yoo jiraate wanta jilbirraa ciccitaa kana kun isaan irra numaa qalladuufis dubbachuufis maal jechuuf dhiirarraa badaa hanga kanatti wanti fokkisuu fi wanti jireenya keessatti wanti dhiibbaa fidu hin jiru amma inni hin kashalabbannetti amma inni hin baalagannetti amma inni hin sagaagalletti amma inni dhugaatii dhugnetti amma inni gama sigaaraa kana gama shiishaa kana amma gama ci'aatii kanatti hanga inni hin deemnetti gama uffataatiin gama qoosaatiin wanti dhiirarraa fokkisuu hin jiru nurraa garuu amma barbaade dhiirti tokko gaafa nu jaallate dhiirri tokko wantoota hedduu nurraa barbaada jalqaba irratti dhiirri wanti nurraa fedhu haala keenya amala keenya ilaalcha keenya isaaf bakka nuti qabnu maatii isaaf bakka nuti qabnu hawaasaaf bakka nuti qabnu wantoota kana nurraa barbaada dhiirti jechuudha nus akkuma kana wantoota irraa barbaannu ni qabna jechuudha haa ta'u garuu fakkeenyaaf yeroo baay'ee nuti qallan iddoon ulaallan wanta nu fakkaanne akkuma amma isiniin je qalladuun hin nu barbaachisa yeroo keenya waan ta'eef laayifii keenya gizee keenya waan ta'eef nuti shabaaba waan taaneef yookaan immoo nuti ga'eessa waan taaneef qoosuun nu barbaachisa yeroo keenya nurraas bareeda yoo qoosne garuu ammallee akka qaba itti qoosnu jechuudha akka qaba wanti hundumtuu seera qaba isinii galee wanti hunduu seera qaba garuu nuti yeroo baay'ee ilaalcha kana hin ilaallu isinii galee ilaalcha kana ilaallu fakkeenyaaf yeroo baay'ee akkas jennaan dhiirri tokko gaafa badii tokko nu harkatti argee akka gaafittis gaafa nu gaafatu akka lolaattis gaafa nu gaafatu wanta nuti goone sana dubartii tokko jara dhiira sagaltu yaa jenna no akkasiin jedhamu akkasii miti sababiin isaa fakkeenyaaf inni asirraa deeme kun maal sirraa dhabee deeme inni sitti dhufu sanoo wantuma inni har'a sirraa jibbee sirraa deeme sun sirraa jibbuu danda'an sunillee akkas jechuun duratti badii keessana fudhattee badiin sun wanta hanga kanatti miidhaa fidu yookaan wanta hanga kanatti dogoggora uumee siifi isa gargar fageessu yoo hin taane hin amansiista nama kana jechuudha yoo ammoo wanti sun dogoggora ta'e immoo hin dhiista ammallee mata dureen kiyya inni ijoon wanta nuti yeroo baay'ee bifa simpli yookaan wanta xiqqootti ilaallu jireenya keenya keessatti dhiibbaa guddaa qaba wantonni nuti haasofnu wantonni nuti dubbannu wanta nuti goonu yeroo hunda ilaalchaa fi akka qabaachuu qaba akka kiyyatti akka yaada kiyyatti jechuudha wanti aarsaa nama kafalchiisu dirqama wanta guddaa yookaan wanta jabaa ta'uu qabu wanta guddaa wanta jabaa ta'uu qabu fakkeenyaaf unumarra gaafa fudhanne jechuudha una warra biyya ormaa kana gaafa fudhanne maallaqa ji'aan fu'annu har'a maatii keenya argine kan ji'a kanaa kan kiyyan godhadhaa jenna ammallee jiini kun gaafa dhufe isa ji'a kanaas akkuma kana waa biraarra kan maatiirra oolchine kan kiyya isa kana jenna otuma akkas jennu biyya ormaa keessatti umuriin keenya hammam akka lakkaa'e tokko keenyan beeknaa jechuudha kana jechuun kiyya wanta kana nuti akka salphaatti yookaan akka simpliitti wanta nuti ilaalluufi kanaafuu yeroo baay'ee wanti jireenya namaa miidhu wanti nama balleessu wanti duubatti nama deebisu wanti jireenya namaa keessatti tiraak ta'u yoo jiraate wanta nuti akka xixiqqootti ilaallu dirqama wanta guddaa sana balaa guddaa sana wanta ilaalcha guddaa fi wanta akka guddaatiin nutti dhufu miti jechuudha wantoota nuti wanta xixiqqoo keessa wanti nu ilaallu
wanti jireenya keenya miidhan waan baay'eetu jiru. Waan baay'ee jechuudha. Garuu isaan kana hunda nuti xiyyeeffannoo itti laanna. Isaan kana nuti dhuguma nu miidhu jennee hin laallaa, hin ilaallu. Isinii galee kanaafuu akkuma amma jedhee aadaan keenya akka qaba jechuun akkaataa warra adii sana osoo hin taane wanti nuti isaanirraa allu baay'eedha. Haala uffannaa kana keessattuu yeroo ammaa kana gama sooshaal miidiyaa kana wanti badaa deemaa jiru harmi ofii inni duratti qabduutiin uffataman amma uffanni qabdu malee uffatamaa, harmi ofii bakkee jira, handhuurri ofii bakkee jira, sarbaan ofii bakkee jira. Kuni hundi seera keenya miti, heera keenya miti. Namoonni tokko amma yeroo nuti kana jennu akka faarinneetitti yookaan akka nama waan beeknetti nu ilaaluu danda'an. No, akkasii miti. Faarinneetii miti. Faarinneetiin inuma nama waa argee hin gadhiisne yookaan immoo nama waa argee tokko faana fiigu. Nama fakkeenyaaf waan caaltuun goote boontuun nan godha jettee nama caaltuu duukaa fiigdu. Waan biliseen goote boontuun nan godha jettee faarinneetiin isa kana jechuudha. Ani waan namni godhu sana nan godha, namarratti argee nan godha yoo ta'e faarinneetiin isa kana malee isa aadaa keenya miti, safuu keenya miti. Hunduu akka qaba, seera qaba isa jennu kanaa miti jechuudha. Namoonni akka sanitti dubbannu kun warroonni gosa kana jaallatan, warroonni ilaalcha kana qaba jaallatan, warroonni uffata kana jaallatan, warroonni seera kana jaallatan, warroonni dhaaluu kana fedhan jecha keenya kana tuffachuu danda'an. Unu faaraatti ilaaluu danda'an. Ittiin faradamullee ilaaluu danda'an. Garuu faarinneetiin isa kanaa miti. Faarinneetiin isa kanaa miti jechuudha. Amma gama feesbuukiitiin illee suuruma harma qullaa kana fidanii warri poosti godhan. Ani immoo shamarran isheen seeraan uffattus ta'e isheen seeraan uffan aqxee ishee jalatti koomentii badaa. Wanti kun namoota meeqa? Wanti hundumti wanti jiru hundi baabilikii irra jira jechuudha. Addunyaa guutuutu nama arga. Kanaafi nuti dhaloota ammayyaati, dhaloota ammayyaati. Nuti dhaloota qubeeti, dhaloota qubeeti. Nuti warra keenya irraan adda, warra keenya irraan adda. Maaliif warri keenya nuti warra keenya hamma ta'e muuxannoo qabna. Teknooloojiin nuti keessa jirruu fi yeroo nuti keessa jirruu fi yeroo isaan keessa turan teknooloojiin nuti har'atti fayyadamnuuf kan isaan kaleessatti fayyadaman tokko miti. Ilaalchi warra keenyaa fi ilaalchi keenya har'aa tokko miti. Nuti dhaloota qubeeti. Nuti dhaloota ammayyaati. Seera ammayyoomitti fayyadamuu qabna. Seera ammayyoomitti fayyadamuu qabna. Isa kamitti isa safuu eeggatetti. Isa kamitti isa heera eeggatetti. Isa kamitti isa hawaasa kiyya biratti na hin mufachiisne, isa saba kiyya biratti ganna hin qabne, isa abbaa warraa kiyya biratti, hiriyyaa kiyya biratti illee isa buquu kiyya gadi hin qabne. Uffanni kiyyas, jechi kiyyas, deemsi kiyyas, ilaalchi kiyyas. Wanti qoofamu waan baay'eetu jira. Wanti dubbatamu waan baay'eetu jira. Wanti haasa'u waan baay'eetu jira. Wanti uffatanis waan baay'eetu jira akkuma kana jechuudha. Wanti namarraa bareedu dirqama isa harma qullaa sana, dirqama isa handhuura qullaa sanaa miti. Yeroo ammaa kana akkoo namoota sooshaal miidiyaatti fayyadama osoo hin taane sooshaal miidiyaa sanatu namatti fayyadama. Garuu ta'uu hin qabu. Garuu ta'uu hin qabu. Wanti nuti goonuu hundiyyuu ilaalcha keessa galuu qaba. Wanta nuti goonuu hundiyyuu akkaa fi akka qabaachuu qaba, bakkas qabaachuu qaba. Wal ilaalanii fiiguu osoo hin taane. Ani uffadheef, ani waan hin taane kana uffadheef yookaan waan hin taane kana qooseef, ani waan hin taane kana haasa'eef nafaana fiiguu osoo hin taane hamma danda'ame nama gochaa sana raawwachaa jiru san duubatti deebisuu, gorsuu yoo danda'ame jechuudha. Nuti yooma nuti naamusa godhan, nuti shamarran dhugaa rabbi tokkichi hamma naamusa keenya wanti ga'ee hin jiru jechuudha. Dhugaa. Amma naamusa keenya, amma uffata keenya seeraan uffannee, amma qoosaa keenya seeraan qoosnee, amma namatti dhiyaachuu keenya akka goonee, seeratti goonee, heeratti goonee, hamma safuu keenya wanti ga'e hin jiru. Dhugaa rabbii. Hamma naamusa keenya wanti ga'e inumaan jirre. Garuu nutti hin fakkaatu. Nutti hin fakkaatu. Hamma naamusa keenya wanti ga'e inumaan hin jirre.
garuu yeroo namoota tokko ilaallu bakka ilaalchan taane wal ilaalla hundi keenya jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade wanti hundumtiyyuu wanti nuti goonu akka qabaachuu qaba, seeras qabaachuu qaba. Keessattuu gama bultii keessatti bultiin heera qaba, seeras qaba. Bultiin itti gaafatamummaa mataa isaa qaba. Dirqama teekinooloojii jennee yookaan immoo dirqama dhaloota qubee jennee yookaan immoo dirqama bara guddate jennee yookaan immoo dirqama bara waan hundumti bakka muuxannoo gurguddoo argate jennee nuti jireenya keenya keessatti gufuu ta'uu dhiibbaa ta'uu hin qabnu. Yookaan immoo akkuma kana dhiira tokko jala haadha tokko jala dhiira sagaltu yaa'a, haadha tokko jala durba sagaltu yaa'a isa jedhamu sana. Laa maali maasa maaliitii barana maasa sana karra boqqolloo yoo facaasan barana immoo maasa sana irra xaafii facaasan warri keenya. Maaliif fakkeenyaaf barana lafa kana irra xaafii yoo facaasan bara dhufu soddoo kana xaafii yoo facaasan seeraan hin margu. Dhalli namaa akkasii miti. Anis immoo eenyu tokko narraa ba'ee tokko dhufee kan natti galu yeroo kam. Kanaaf inni narraa deeme kun maali? Inni dhufee natti seenu maali? Ani har'a maaliin godhe badiin kiyya isaa har'aa maali? Kanaafiyyuu wanta keessa jiru hunda ilaaluu qaba. Adeemsa keenya keessa jiru hunda to'achuu qaba. Wanta hunda seeratti gochuu qaba. Wanta hunda akka itti gochuu qaba. Ammas hamma naamusa keenya wanti ga'ee hin jiru. Kanaafi wanti nuti qoosnu aarsaa nu kaffalchiisuu danda'a. Gama kamiin jechuudha. Qoosaan akka qaba akkuma sila siniin jedhe qoosaan akka qaba wanti hunduu akka qaba. Ageessanii jirtan natti fakkaate. Innaa kanuma isiniin jechuu barbaade kanaafiyyuu waan goonu hunda ilaalcha keessa haa galchinu isiniin jechuu maafi. Wanta goonu hunda ilaalcha keessa haa galchinu. Yoo qoosnus yoo uffannus wantuma nurraa bareedu qoosaan keenyas uffanni keenyas naamusni keenyas dhugaa rabbii miidiyaatti fayyadamna malee miidiyaan akka nutti hin fayyadamne. Maaliif yoos bareedna nutillee yoos nuti tola nutillee yoos miidhagna nutillee jireenya keenya illee yoos kallacha nu gara yoos karaa nu qabataa jechuudha. Innaa kanaafuu waan goonu hundaa haa ilaallu haa tilmaamnu utuu hin godhiin duratti utuu hin jedhiin duratti utuu hin dubbatiin duratti utuu hin raawwatiin duratti utuu hin uffatiin duratti haa ilaallu jechuu barbaadeeti. Kanaaf waan hundumtiyyuu akka qaba, seera qaba, heeras qaba. Kanaaf ammallee wanti nuti simpiliitti ilaallu yookaan wanti nuti waan xiqqootti ilaallu jireenya keenya keessatti aarsaa nu kaffalchiisuu danda'a. Aarsaa nu kaffalchiisuu danda'a. Kanaafuu itti haa ilaallu, itti haa yaannu, of haa xiinxallu, of duuba haa deebinu. Maalummaa keenya kaleessaa yaadannu. Akkaataa warra keenya yeroo isin jiru dirqama jireenya warra keenya kaleessaatti deebi'aa jechuun jiru. Akka baraatti jiran akka baraatti jiran garuu akka baraa sana keessa heera cabsinee seera cabsinee miti kan nuti jiraannu jechuudha. Aadaa cabsinee miti, safuu cabsinee miti. Kanaaf waan hundayyuu akka bakka itti goonee haa deemnu isin jechuu barbaadeeti. Viidiyoon kiyya har'aa kanuma fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti hundi keessaniyyuu nagaan naaf tura. Oraa bulaa deebanaa isin hundi keessanuu jaalatamtoota. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufee tan ijaan sin argaa. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufee tan ijaan sin argaa.